yaada jalqaba irratti ka'ee jiruutiif yaada jarreen kun kaasaniif deebiin isaa wangeela Maatewos boqonnaa 12:46 irratti kunoo ala dhaabatanii haati kee obboloonni kee sitti dubbachuu barbaadu jechuudhaan namni tokko gara gooftaa keenyaatti dhufee akka obboloonni isaa haati isaa barbaadan isatti miira. Gooftaan keenyas qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yaada kanaaf gaaffii kanaatiif maal jedhee jira? Haati koo eenyudha? Obboloonni koo eenyudha? Harka isaa bal'isee deebii kanaatiif kunoo obboloonni koo obboleettiiwwan koo fedha abbaa koo isa samiirra jiru warra raawwatan malee warra sagalee koo hin dhageenye warra na duukaa hin buune miti jechuudhaan bartoonni isaa duukaa bu'oonni isaa obboloota isaa obboleewwan isaa akka isaan ta'an deebii bal'aa yaada bal'aa asirratti kaa'ee jira jechaadha. Kana qofaa miti kanarraatii ka'uudhaan shakkitoonni maaramiin gooftaa erga deesseen booda ijoollee biraa deesseetti. Waaqayyo isaaniif haa dhiisu. Waaqaa fi nama waliin madaalaa jiru. Dhaloota foonii fi dhaloota waaqayyoo walitti fiduun dogongora guddaa kan ta'edha. Kana qofaa miti yaada kanaatiin wal qabatee achi wangeela Maatewos boqonnaa 13:53 irratti immoo akkana jedha. Iyyasuusis fakkeenyota kana dubbatee erga xumureetiin booda bakka sanaatii hidhe deeme. Gara biyya Gaazaattis dhufee amma isaan dinqisiifatanitti mukuraabittis barsiisaa ture. Akkuma kanas ta'e ogummaa kana eessaa argate? Kun ilma isa Tsaraabichaa miti. Haati isaa Maaramiin jedhamti. Obboloonni isaa immoo Yaaqoobiitiin, Sim'ooniitiin, Yihudaa faa miti. Obboloonni isaa immoo warra nu bira jiran miti iyyuu. Egaa beekumsa kana ogummaa kana eessaatii argate jechuudhaan ittiin gufatanii itti gufatanii jedha. Asirrattis maal jedheeni mootichi biyya isaatti hin kabajamu mana isaatti malee osoo hin kabajamiinis immoo hin hafu ittiin jedheeni. Waan isaan hin amanneef sababa isaan hin amanneef lafa sana irratti dinqii baay'ee hin hojjennee jedha. Itti dogongoranii ittiin gufatanii ittiin dogongoranii jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 12:46 irratti obboloonni koo eenyudha ifatti baaseera. Warri jecha Waaqayyoo dhaga'an, warri sagalee Waaqayyoo qalbeeffatanii firii ittiin buufatan, warri amantaan cimanii deddeebi'an, warri hin shakkine, warri amanan obboloota isaa obboleewwan isaa jedhamu innuu kaa'eera waan ta'eedhaaf. Lafa sanarree Maaramiin haa jiraattu iyyuu duuka bu'oonni isaa haa jiraatan iyyuu malee
Inni jechaa kan jiru waa'ee abbummaa hafuuraati. Namni tokko abbaa torba qaba, haadhas akkuma kana. Abbaa kan jedhame abbaa nama dhashe qofaa miti. Obboloota kan jedhaman warra nu faallatan qofaa miti. Hundi keenya waliif obbolootadha. Waliif diina miti. Dirqama obboloota waliin jechuudhaaf fooniitiin walirraati dhalachuun dirqama miti akka macaafa qulqulluutti. Kanaafidha isaan yaada fooniitiin gaaffii akkasii kana waan gaafataniif deebii bal'aa inni immoo haati koo eenyudha? Obboloonni koo eenyudha? Warra isa bira jiran otoo hin ta'in warri sagalee isaa dhaggeeffataniif qalbeeffatan hunduu obbolaasaa obboloowwansaati. Asirratti immoo itti dogongoranii isaan dogongoranii ogummaa akkasii eessaa fide? Haati isaa Maaramii jedhamti. Obboloonni isaa Yoosaaf, Yaaqoob, Yihuudaa isaan kun bar duuka bu'oota Waaqayyooti. Maaramiin kan deesse miti. Eessaa walitti dhufa? Yaada achitti wangeela Maatewos boqonnaa 12:47 irratti inni kaasee fi yaada wangeela Maatewos boqonnaa 13:53 irratti inni kaase wal fakkii guddaa qaba. Isa kanaatiif Yaaqoob eenyudha? Seenaa Yaaqoobiin beekuudha. Yihuudaan eenyudha? Seenaa Yihuudaa beekuudha. Eessarraa dhalate? Isaan kun duuka bu'oota Waaqayyo malee warra Waaqayyoof tajaajiluuf waamaman malee warra Maaramiin deesse miti. Yoo dhaggeeffataniif yoo dhugaadhaaf ta'e kun deebiidha. Jarri kun dhugaan waan isaaniif hin galleef akkuma Fariisotaa fi Saduuqotaa warra akka Ayihudootaa gaaffii qofa gaafachuudhaan mootummaan Waaqayyoo waan galamu se'anii warri deddeebi'an kun gaaffii gaafachuun salphaadha. Deebii isaa deebisuun garuu ni ulfaata. Kanaaf haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam yaada ishiitiin dubroodha, foon ishiitiin dubroodha, Waaqayyoon otoo hin da'in dubroodha, erga deesseen boodas dubroodha. Durboos taate immoo hanga bara baraatti ni jiraatti. Kanaaf ragaa qabdu yaa shakkitootaa silaa hin dhaggeeffattanii, silaa hin barattanii, silaa isiniif hin galu. Ammas caqasa biraan isiniitii ida'a. Raajii qulqullicha Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu yaada akkana jedhu jira. Gara bahaatti kan laallatu, gara bahaatti kan baasu, gara mana qulqullummaa isaatti na fide. Cufamees ture. Waaqayyoos immoo balballi kun cufamee jiraata malee hin banamu, namnis keessa hin seenu. Waaqni Israa'el seeneera waan ta'eedhaaf bara baraatiin cufameetu jiraata. Gara balbala gara bahaa jirutti na fide. Bahaan kan fakkeeffamu eenyudha? Haadha keenya qulqulleettii dubroo Maaramiidha. Mana qulqullummaa miti. Manni qulqullummaan cufamee jiraatu Waaqayyo hin seenne kanaan booda tokkollee hin jiru. Kun maal nu agarsiisa? Kabaja haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam. Lafa Waaqayyoon seene namni seenuu hin danda'u. Waaqayyo irraa dhalateera waan ta'eef, kabajeera waan ta'eedhaaf bara baraan cufameetu jiraata. Macaafa qulqulluu xiree qaaluun jecha isaa dheedhii qabannee asiif achi deemna yoo ta'e dogongora guddaadha. Macaafa qulqulluu hiikkaadhaan, ogummaadhaan dubbisnee iccitii isaa baruuf deemuudha malee kitaaba qulqulluu callisnee akka yaada keenya, akka fedha garaa keenyaatti, akka nutti dhufeetti otoo hin baratin
hiikuun hin danda'amu kanaafidha macaafolii fi kitaaba qulqulluu hin beektanii ni dogongortu kan jedhameef buloonni keenya dogongoranii kan isaan kufaa jiraniif isa kanaafidha. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana baruun barbaachisaadha. Kana hin ta'u taanaan yaa shakkaa yoo feete fudhadhu yoo feete dhiisi yoo sii ta'uu baate dhiisi. Kanaaf maaramiin ijoollee qabdi hin qabdu. Yaaqoob fa'aa duukaa bu'aa Waaqayyooti. Phexros fa'aa duukaa bu'aa Waaqayyooti. Yihuudaan fa'aa duukaa bu'aa Waaqayyooti. Isaan kun eenyurraa dhalatanii akkamitti dhalatanii akkamitti waamamanii duukaa bu'oota 12 mataa isaa kan danda'e kan waliin laalluuf kan waliin barannu ta'a. Har'aaf garuu maaramii ijoollee qabdi eenyu fa'aa jedhamu ijoollee hedduu qabdi. Namni tokko haadholii baay'ee qaba. Haadha ijaa, haadha kiristinnaa, haadha buddeenaa. Namni tokko abbaa baay'ee qaba. Abbaa qalamaa isa barsiise, abbaa dhashe, waaqa isa uume, abbaa ijaa, abbaa kiristinnaa jedhameetu warri ijoollee maaramii jedhaman. Maaramiin ijoollee baay'ee qabdi, ijoollee baay'ee argatteetti. Eenyu fa'i? Kiristaanota hunduma addunyaarra jiranidha.